Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Onkoloolessa torba bara 2016 harka fuunee akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbuudha. Akkuma barame duraan dursa oduu isin dhageessifna. Itti aansuun qophii addaa haala yeroo irratti qopheeffanne kan mata dureen isaa ayyaana irreechaa bara 2016 wayyaaniin gara calanqoo fi aanolee lammataatti geeddaruun uummata Oromoo 320 ol jumlaan galaafattee namoota 150 ol kan ta'an immoo haalaan madeessuun hospitaala seensiste jedhu karaa jaalalguusaa baasin biraan geenya. Dhaadannoolee qeerroo mormii mootummaa nama nyaataa abbaa irree wayyaaniif qabu dhageessises isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa kooti. Isin keessummeessuun kan isin waliin turus ani urjii bilisummaati. Ayyaanni waggaagee mormii kolfii taphataa deeseeku ati gammachuun qabdu ijoollee kee dhabdeettaa ayyooku ayyaanni waggaagee mormii kolfii taphataa deeseeku ati gammachuun qabdu ijoollee kee dhabdeettaa. Amma hanga footoo oduun isin dhageessisaa. Godina Wallaggaa aanaalee mara keessatti qeerroon bilisummaa Oromoo mootummaa nama nyaataa abbaa irree wayyaaneetti xumura gochuuf fincila jabaa gaggeessaa akka jiruu fi waajjiraaleen adda addaa humna hin beekamneen barbadeeffamaa jiraachuun himame. Yuunivarsiitiin Jimmaa mooraa guddaa keessatti uummata Oromoo waaqa isaa galateeffachuuf ba'ee du'ee galeef sagantaa yaadannoo dungoo qabsiifachuun godhameef. Manni marii waliigala Oromiyaa fincila ammaan kana sadarkaa olaanaa irra ga'ee godinaalee Arsii keessatti wayyaanee miila tokkoon dhaabaa jiru bira dhaabbanna jechuun gadi qabaan waliigalan. Mormii guyyaa gaafa irreechaa ilaalchisee Shaggar Kibba Lixaa magaalaa Sabbataa fi Alamganaatti godhame irratti warshaalee fi qabeenyi wayyaanii barbadaa'an kan jedhanii fi kanneen biroos ni jiru. Babal'ina oduuf jaallajiitu gadaa qabatteetti. Godina Wallagga Bahaa magaalaan Naqamtee ganna darbe addatti warraaqsa biyyoolessaa keessatti fakkeenyummaa gaarii kennaa turuun ishee ni yaadatama. Akkasumas basaastonni wayyaanes hedduminaan keessatti akka argamanii fi hedduun isaanii qeerroo magaalaa Naqamteen saaxilamaa jiraachuun isaanii addaateera. Ammallee mormii jabaan uummataaf qeerroowwan magaalattiin gaggeeffamaa jira. Qaamni sabboontota akkasumas dhiiga ilmaan Oromoon dhagna dhiqachuu mi'eeffatee kan ilmaan Oromoo ol biqiloo hiisisuu biyyaa ari'uu lubbuu baasisuu irratti bobbahee ijoollee gursisaa jiru Amaanu'eel Beekataa jedhama. Namni kun yeroo hedduu hojii diinummaa isaarraa akka deebi'uuf itti himamus garaa isaaf buluu filatee hojii idilee isaa godhatee akka jiru qeerroon bakkichaa ni dubbata.
Namichi maqaan isaa Amaanuel Beekataa jedhamu kun manni isaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Dugduubaa bakka koondoominiyeemii yoo ta'u, konkolaataa mootummaa nama nyaataa wayyaaneen isaaf kenneen deemee barattoota achi keessaa akkasuma abbootii qabeenyaa ciccimoo qabsiisaa jiraachuun bira gahamee jira. Dargaggeessi galtuun kun nama qabsoo geggeessu fakkaattee ijoolleetti dhiyaatti waan ta'eef qeerroon bakka sanatti argamtan akka irraa of qusattanii fi hojii diinummaa haga har'aatti hojjetteef deebiin isaaf deebi'u fagoo akka hin taane qeerroon naannichaa hadheeffatanii dubbatu. Bifuma wal fakkaatuun godina Wallagga Lixaa bulchiinsa magaalaa warra jirru keessatti humna hin beekamneen tarkaanfii bulchiinsaa caasaa ganda 02 irratti fudhatameen waajjirichi guutummaan guutuutti barbadeeffamee jiraachuu qeerroon bakkichaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof hime. Godinuma Wallaggaa magaalaa Ukkee gabaa lagachuun erga ajjeechaan gara jabinaa Bishooftutti raawwatee mormii jabaa dhageessisaa akka jiranis ni dubbatu. Magaalaan Ukkee haala bareedaa taateen mormii mootummaa nama nyaataaf qaban ibsataa jiran. Jala adeemtota ergamtoota wayyaaniifis tarkaanfii barsiisoon kennamaa akka jiru qeerroon bakkichaa ifoomsaniiru. Godina Wallaggaa mandii ona daalattii keessattis caasaan mootummaa diigamtee jirti. Waajjiraalee qabeenya diinaa daareffamaa jiraachuunis himaniiru. Lixa Oromiyaattis mormii haala jabaa ta'een injifannoo babbareedaan taasisaa oolaniiru. Addatti kaleessarraa qabee humni hin beekamne daalattii daandii konkolaataa gommaa irratti gubuun cufee keessatti caasaa mootummaa irratti tarkaanfii jajjabaa fudhachaa akka jiruu fi akkasumas waajjirri gandichaa barbadeessamaa jiraachuunis dubbatameera. Yeroo ammaa kanas karaan magaalaa Naqamtee keessa qaxxaamuru hunduu cufamee jira. Magaalaa Naqamtee keessa humni sakatta'aa uummataaf bobbaafame hanga lubbuu nama keessaa baasuuf ka'anitti sakatta'insi jiraatullee uummanni daandii gara Amaaraatti geessuuf gara Finfinneetti dabarsuu cufuun mormii isaa bifa sagalee maleessaan jechuun calleessaan dhageessisaa akka jiran maddi oduu sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo bakkichaa addeesseera. Oduu biraan Yuunivarsiitii Jimmaa mooraa guddaa keessatti uummata Oromoo waaqasaa galateeffachuuf bahee du'ee galeef sagantaa yaadannoo dungoo qabsiifachuun godhameef. Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti dheengadda eega qeerroon bilisummaa waraqaa waamichaa barattoota guutummaaf afaan Amaaraaf afaan Oromoon taasisee mormii akkaan jabaatee guutummaa barattootaa dabalachuu mootummaa wayyaanee balaaleffachuun itti fufee jira. Eda galgalas qeerroon barattoota Amaaraaf barattoota gara kibbaa waliin ta'uun yaadannoo maatii isaaniif ayyaana irreechaa irratti dhumaniif taasifamee jira. Akkasuma waltajjii gamoo Green House cina taa'ametti haasaan afaan lamaan jechuun afaan Oromoo fi afaan Amaaraan taasifamee haga mootummaa nama nyaataan kun aangoo gadi lakkisutti barnoota barachuu kan dandeenye walii galanii jiran. Achuma waltajjicha irratti qaamonni gamoof mana kitaabaa nurratti caccabsan qaamota mootummaa dhugaa keenya dabsuuf socho'an waan taateef kallattii adabbii cimaan nama dhagaa darbatu irratti akka fudhatamu waadaa walii isaanii waliif seenanii akka jiranis himaniiru. Barnoota dhiifnee bosona seennee qawwee lolla jechuun sagantaan sun bifa bareedaadhaan akka xumurames gabaasaan keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo bakkichaa addeesseera. Wallagga Bahaa Siree Sibuu bakka jedhamutti konkolaataa mootummaa wayyaanee barbadaa'ee fincilli xumura gabrummaa itti fufee jira. Kana malees godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa aanaa Kiramuu keessatti warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa akkaan gaggeeffamaa jira jedha qeerroon bakkichaa. Kanumaan wal qabatee aanaa Kiramuu keessatti konkolaataa mootummaa wayyaanee koodii 4 qabu tokko humna hin beekamneen barbadaa'uun nuuf himeera. Oduu aagaa Manni maree waliigala Oromiyaa fincila ammaan kana sadarkaa olaanaa irra ga'ee godinaalee Arsii keessatti wayyaanee miila tokkoon dhaabaa jiru bira dhaabbanna jechuun gadi qabaan waliigalan. Sababa kanaan poolisoonni Oromiyaa ajaja OPDOtiin meeshaa waraanaa isaanii gara agaaziitti deebisuun foon allaattii sooraa jiru. Yeroo ammaatti mootummaan naannoo Oromiyaa pirezidaantii malee bulaa kan jirtuu fi walga'ii kamiinuu eeyyama wayyaanee malee gaggeeffachuu akka hin qabne akeekkachiisi Asteer Maamootti kennamee jira. Abbaan Duulaa Dhaabaa Dabalee fi Lammaa Magarsaas hojii irraa gaggeessuuf wayyaaneen kan Abbaa Tsahaayyeen durfamtu irratti mari'achaa akka jiranis oduun miliqxee baatee ifa gooteetti. OPDO dhibbaa fincila kana ni deeggarraa nutis amma of barreerra kan kanaan dura dogoggorreef dhiifama uummata keenya gaafanna jedhaniiru jedha gabaasaan keenya keessa mootummaa keessaa akka maqaan isaa hin dhahamne kan barbaadu. Kanaaf akka kanaan dura isin hin daangessinu nutis isin bira jirra jabaadhaa nu boonsaa jirtu jedhu manni maree waliigala Oromiyaa. Baragadaan wal harkaa fuudhamu yeroo hunda bara itti mootummaan Habashaa kufudha jechuunis jaarsoliin dubbachaa jiru. Minilik kan du'e baragadaan wal harkaa fuudhamu ture. Haile Sillaaseenis kan kufee akkasumas Dargiinis. Inni ammaa garuu bara itti taayitaan harka ijoollee Oromoo galuuf deemaa jirtudha jechuunis jaarsoliin biyyaa raaganiiru jedha gabaasaan keenya. Sabaa fi sablammoonni biroon biyyattii keessa jiran martillee baratti Oromoon Itoophiyaa bulchitu ga'e jechuun hundumtu gungumaa jira.
Mee habashoota walitti dhiyeenya qabdan mara gaafadhaa kanuma dubbachaa jiru jechuunis hadheeffatee dubbateera. Oduu biraan mormiin guyyaa gaafa ayyaana irreechaa laalchisee shaggar kibba lixaa magaalaa sabbataa fi alamganaatti godhame irratti warshaalee fi qabeenyi wayyaanee barbadaa'an. Warshaa Aayikaa Addis Diimaa, warshaa BM Diimaa, warshaa Meettaa Biiraa Diimaa keessatti konkolaataa hedduu waliin kaampii konkolaataa Alaamuddin Diimaatti argamu bootee tokko magaalaa sabbataa keessatti alamganaa naannoo Mikaa'elitti konkolaataa warshaa simintoo Daangotee humna hin beekamneen barbadaa'uu qeerroon bakkichaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof hime. Mormii kanaa fi tarkaanfii fudhatame kanaan wal qabatee bakka konkolaataan bootee gubatetti namichi Koomaandar Dastaa jedhamu miseensi poolisii Oromiyaa ijoollee lama rasaasaan rukutee jiraachuunis beekameera. Ijoollota rukutaman keessaa namni tokko Xilaahuun kan jedhamu yoo ta'u isa tokko eenyummaa isaa beekuun hin danda'amne. Yeroo ammaa kana magaalli sabbataa fi alamganaa waraana agaaziin dhuunfatamtee jiraachuunis bira gahameera. Dhumarratti waamicha poolisoota Oromiyaa guyyaa irreechaa naannawaa waltajjii turtaniif sa'aadumaa kanattis taatu rabbiif uummata keessaniin araaramu yoo feetan hireen tokko banamee jira. Yakka sanyii duguuggaa mootummaan faashist abbaa irree wayyaanee uummata nagaa waaqa isaa kadhachuuf harka duwwaa bahee irratti badii tokko malee dhukaasee ajjeesee murtii addunyaatti geessuuf ragaa keessan akka kennitan ni barbaanna. Warri dhugaa rabbi isin agarsiisee himuuf fedhii qabdan nu quunnamaan dhaamsa lammummaa keenya. Addattis ammoo qeerroon bilisummaa Oromoo isinii fi maatii keessaniif eegumsa addaa akka isiniif godhu waadaa isaa haaromfata. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanumaa qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Ijoollee kee dhabdeettaay ayyooku ayyaanni waggaa ga'ee ormii kolfee taphataa deesseeko ati gammachuu qabdu ijoollee kee dhabdeettaay. Ayyaana Irreechaa bara 2016 wayyaaneen gara Calanqoo fi Aanolee lammataatti geeddaruun uummata Oromoo 320 ol jumlaan galaafattee namoota 150 ol kan ta'an immoo haalaan madeessuun hospitaala seensiste. Ganamuma ayyaana Irreechaa baranaa UNESCO irratti waan galmeessuuf alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabattanii akka hin dhufne nutis alaabaa OPDO qabannee hin baanu kan abbootii gadaa malee jechuun baasiilee miiliyoonotatti lakkaa'amu baasuun abbootii gadaa hoteela Sodareetti walitti qabanii keeyyata qabxii 13 kan of keessaa qabu baasan keessaa kan keeyyata 12ffaa irratti labsame uummanni alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatee akka irreecha kanarratti hin argamne kan akeekkachiisu yoo ta'u uummanni xiiqiin guutame garuu alaabaa isaa fannifatee sodaa tokko malee harka isaa ol qabee walirra qaxxaamursuun karaa nagaa qofa mallattoo diddaa uummata Oromoo agarsiisaatti gara irreeffannaatti seene. Haa ta'u malee akkuma aadaatti irreeffachuun duratti abbootiin gadaa Oromoo fi abbaan malkaa eebbaan saaquu waan qabuuf gara waltajjii eebbaatti dhiyaachuun dirqama waan tureef uummanni miiliyoona 3 olitti tilmaamamu gara waltajjii abbootii gadaatti dhiyaatan. Waltajjii abbootii gadaa irratti kan uummata Oromoo eege garuu abbootii gadaa otoo hin taane affeerraa du'a jumlaa wayyaanii OPDO'n uummata keenyaaf dhiyeessite ture. Jalqaba irratti osoo eebbi abbootii gadaa hin eegaliin dura haal dureen lama akka guutamu uummanni gaaffii dhiyeesse. Kunis abbootii gadaa malee namni tokkollee waltajjii kanarratti akka ol nutti hin baane kan jedhu yoo ta'u, inni lammataa ammoo alaabaan OPDO fi wayyaanee ija keenyaa fi waltajjii eebbaa kanarraa gad nuuf haa bu'u kan jedhu ture.
Haa ta'u malee gaaffii uummataa karaa nagaa dhiyaate kana shilleessuun didanii waltajjii wayita gaggeessuu jalqabanitti qeerroleen Oromoo waltajjii irratti ol ba'uun alaabaa OPDO fi wayyaanee gad buusuun gubanii alaabaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo ol baasanii fannisanii ofiifis bakka dhoksaatti qabatanii turan onnee isaanii jalaa luqqisuun ol qabanii mirmirsan. Maayikarraa fudhachuun daawun wayyaanee jechuun dhaadannoo dhageessisan. Haala kanatti kan aaran wayyaanonni uummata irratti dhukaasa ajaa'ibaa dabarsan. Battalumatti waraanni Agaazii fi poolisoonni federaalaa duraanuu uummata marsanii turan boombii aaraan uummata ukkaamsuu fi gaggabsuu irratti roobsuu eegalan. Uummatni duraanuu heddumina namaatirra hafuurri ciccitaa ture. Aaraan ukkaanfamee garatti baafatu dhabe. Daa'immanii fi dubartoonni yeruma sana hafuurri ciccitee miila namootaa jalatti ukkaamamanii kukkufani. Hammi humna qabu ammoo lubbuu baafachuuf tattaafachuuf yaalii taasise. Garuu namni hundumtuu aaraan ukkaamamee garatti deebi'uu waan hin beekneef hallayyaan duraan ture ammoo akka waan tolchanitti mukarra naquun riqicha hojjetanii kaan cirracharra naquun akka namoonni keessatti kukkufan beekaatuma qopheessan akka namoonni dhibaman dirqisiisuuf dhukaasa irratti dhukaasuu eegalan. Kan isaan yaadanis hin oolle namoonni garatti deebi'an dhaban. Kumaatamaan hallayyaa isaan irratti dhukaasa itti dhiibaa jiran sana keessatti wal qabatanii kukkufanii. Cirrachi wayyaanonni akka irratti galagaluuf qopheessee tures irratti gannamuun namoota ukkaamsee battalumatti lubbuu namoota hedduu dabarse. Namoota kumaatamaa achi keessatti kufan keessaa namoonni 200 yeruma sana lubbuun baate. Jabaa fi laafaan qabu bakka kanatti namni hunduu walqixa ta'ee inni tokko isa tokko gargaaruu hin dandeenye. Dhiira jajjabaa, dubartoota, daa'imman, dargaggoo fi dargaggeettii qacaleen Oromoo guyyaa adii sanbata guddaa ganamarraa sa'aatii 10 irratti yookaan akka lakkoofsa Habashaatti sa'aatii 4 irratti nagaan bahee nagaan irreeffachuuf akka bahetti hafe. Wayita kun hunduu ta'utti waraanni Agaazii uummata marsee jiru balaa daranii dhaqqabsiisuuf kallattiin uummata irratti dhukaasuun itti fufe. Wayita kana dargaggoon Oromoo tokko waraana Agaazii uummata irratti dhukaasaa jiru tokko dhagaadhaan dhahee qawwee irraa fudhachuun waraana wayyaanee hidhannoo guutuu qabu 18tti dhukaasuun lafarraa funaanuu eegale. Wayita kana uummanni kumaatamaan hallayyaatti nam'ee ture keessaa namoonni walakkaan akka lubbuun isaanii dafee hin baane taasisuun gootummaa guddaa hojjechuu danda'eera. Ganamumarraa eegalee helikoophtarri 4 hanga gurri uummataa duudutti gad siiqanii doorsisuuf mataa uummataarra marsaa turan. Wayita dhumiinsa kanaas akkasuma helikoophtarri gad siiqxee uummatarra marsaa jirtu kunii fi dhukaasni rasaasaa fi gaaza nama gaggabsu kana otoo gurbaan qeerroon kun wayyaanota uummata irratti dhukaasan 18 irraa hin qolanne ta'ee namoonni kumaatamaan lakkaawaman hallayyaa keessatti kukkufanii turan hunduu lubbuun darbuu danda'u turan. Haa ta'u malee hanga inni jara irratti dhukaasa banetti uummatarraa dhukaasni salphatee namoonni hedduun kaan daa'imee kaan rarra'ee gidiraa meeqaan wal harkisee lubbuun namoota hedduu baraaramuu danda'ee jira. Kun kanaan osoo jiru dhuminsi namoota 200 ol osoo isaan hin gaddisiisin du'aatiin poolisootaa fi agaazii 18 isaan gaddisiisee isaan aarsuu isaatiin magaala keessatti jala deemamuun magaala keessatti bakka sarkilii yookaan naannoo jedhamuun beekamutti uummata reeffa baatee adeemaa jiru irratti boombii F1 jedhamuun beekamu darbachuun yoo xinnaate namoota 120 bakka tokkotti ajjeesuun hedduus madeessuun barame. Kun kanaan osoo jiruu daataaleen waraabaman akka hin baane dhoksuuf jecha namoonni magaala Bishooftuu keessaa akka hin baane ukkaamsanii kaameraa fi bilbila guuruu eegalan. Magaalaa Bishooftuu irraa gara Duukamitti adeemaa kan jiran tuuta qeerroo tokko ukkaamsuuf yaalii taasisaniin alaabaa keessan buusaa dhaabbadhaa wayita jedhanitti alaabaa keenya hin buusnu jechuun ol qabanii adeemaa kan turan dargaggoota 2 qawwee ammayyaa isnaayiper jedhamuun itti dhukaasanii galaafatan. Egaa haala kanaan ayyaanni irreecha baranaa otoo hin irreeffatamin walumaa galatti lubbuun namoota 322 ol dhumee 150 ol ammoo haala yaaddessaa keessatti hospitaalatti akka argaman beekameera.
Namoonni Oromiyaa gurguddoo bakka garaa garaarraa walitti dhufan lubbuu dabran kanneen hiriyoonnii fi firri bira jiru reeffa isaanii yerusuma fudhatanii kan gara qe'ee isaaniitti deebi'an yoo ta'u, reeffi namoota 180 ammoo ammaan tana waajjira poolisii magaalaa Duukamitti bakka tokkotti walitti qabamee jira. Reeffa kanas wayyaaneen dhoksuuf immoo maatiif deebisti isa jedhu qeerroon magaalichaa hordoffii gochaa akka jiru gabaafameera. Dhumaatii ilmaan Oromoo kana hundaaf sababa guddaa kan ta'e inni gurguddaan waan sadiidha. Tokko, uummata miliyoona 3 ol irratti gaaza nama ukkaamsu dhukaasuu yoo ta'u, inni lammataa ammoo uummata reeffa baatee adeemu irratti boombii F1 dhukaasuu isaaniiti. Kana malees ta'e jedhanii hallayyaa irra cirracha yookaan hashawaa tuulanii bakka itti namoonni dhuman qopheessuu isaaniif alaabaa OPDO uummata bara kana keessa gadda guddaarra jiru fuula duratti fidanii fannisuu isaanii ta'uu hubanna. Haa ta'u malee abbootiin aangoo gurguddaan barana maaltu akka dhalatu waan beekaniif akka duraatti ayyaanicha irratti argamuuf yaalii hin goone. Affeerraa du'aa qopheessan waan beekaniif namoota ergamtoota isaanii qofa kan ture kan ergatan. Kun kanaan osoo jiru wayyaanonni beekaatuma kana hunda gochuuf itti qophaa'anii raawwachuu isaaniif ragaa guddaa kan ta'u kan biraan jaarsa Oromoo Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoollee osoo hin hambisiin waraanni agaazii cafaqee caccabsee miillaan irra jettee yeroo dhidhiittu maaloo na dhiisaa jedhee yeroo watwaatullee dhiisuu didanii ammaan tana du'aa fi jireenya jidduutti argama. Haala kanaan wayyaaniin jaarraa 21ffaa keessa ija uummata addunyaa duratti calanqoo fi aanolee lammataa magaalaa Bishooftuu bakka irreeffannaa Hora Arsadiitti gaggeessitee jirti. Oduu naasisaa fi akkaan gaddisiisaan kun akkuma dhagahameenis ammaan tana guutuu Oromiyaa irratti fincilli mormii uummataa daran babal'achaa jira. Qeerroon bilisummaa Oromoos gumaa nama keenyaa haa baafnu jechuun dhaamsa waliigalaa saba hundaaf dabarsee jira. Yeroo ammaa kana magaalaan Amboo, Gincii, Arsii, Baalee, Wallaggaa fi bakka hundatti uummanni daandii cufeera. Barattoonni barumsa eegaluu dhiisanii fincila qeerrootti makamaniiru. Egaan yaa uummata Oromoo ammaan kana booda maal eegna ree? Jabaannee wal jajjabeessinee bilisummaa keenya haa gonfannu. Horaa bulaa. ati gammachuun qabdu ijoollee kee dhabdeettaay ayyooku
ayyaanni waggaa ga'ee ormii kolfee taphataa deessee ko ati gammachuu qabdu ijoollee kee dhabdeettaa. Namiti kan birasi dibe kayani wagga bara wajjin darbe Dawitin ke kufe gocha diinan cabe ke gammachuun arme bara wajjin darbe Oromoon barana gammade kabaje Homtuu saafinoreen hataa'u fajaje warri kaalee baree hanyaatu kadhate rifa lammii keenya sanyaatu baafate nu ayyaanan beeknu barana qeen keenya gaddaan guuteera nuti qallee nyaannu barana lammii dhangala'ee yaadanna nuti binnee nyaannu barana kan hidhameef jennee laganna nuti binnee nyaannu barana gaddaa yoo wajjin teenya. Ayoko ayyaanni waggaa ga'ee ormii kolfee taphataa deessee ko ati gammachuu qabdu ijoollee kee dhabdeettaa. Yoo bari'u ijoolleen sirbitee arraqee jirtu dindaree nyaatee manni duwwaa ta'e dhalloo keessa jirtu kan hidhaatti dhufe godoo keenooytu akka bachuu ayyaana isheen seera baaftee isheen nu wallaaltee alagaa firoomtee. Akabaju isheen warra fagoo su'aamtee dhala nurkaa fittee jalattee maxxantee kan hin duune du'aa hubadhu hunduu darabeessaa hin darbu lammii ficcisiiftee hin du'ini kan jiraatti du'e hin ta'ini du'a obbolaa keenya boonyaa hin gammannu nu gaddateenya ilmi obboleessa keenyaatiin reeffaa dhokeettiin sirbini. Egaan sagantaa keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabna. Turtiin waliin gootaniif galanni keessan bilisummaa ta'uu isiniin jechaa sagantaa biraan hanga wal agarru nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.